ergaa galgala kanaaf waaqayyo keessa koo kaa'ee Maatiyos boqonnaa 16 akkasumas ifamaa Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 20 amma 22 akkasumas immoo Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 38 amma 47 kan jiru ta'a. Itti seensaaf kan dubbisu Maatiyos Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 20 akkas jedha. Hundi keenya finawa kutaa amma dubbifanne kana dhugumaan isiniin jedha isinin boossuu qowwaattusi biyyi lafaa garuu gammada isinin gadditu gaddi keessan garuu gammachuutti hin geeddarama. Kutaa kana kan dubbatu Yesus Kiristoos irbaata isa dhumaa duuka buutota isaa wajjin nyaachuudhaaf lafa isaan walitti qabamanitti ergaan isaaniif dabarse. Ergaa kana keessatti ergaan isaanii guddaanii Yesus Kiristoos isaanitti adda ba'ee deemuuf jedha. Isaanitti adda ba'ee deemuuf jedha. Yeroo isaanitti adda ba'ee deemu biyyi lafaa duuka buutota gooftaa Yesus Kiristoosiin akka isheen jibbitu sababii beekuuf, jibbamuuf akka jiran sababii beekuuf, ba'uuf wawwaachuun akka isaan mudatu sababii beekuuf, ilkaan qarachuun isaan mudachuuf akka jiru sababii beekuuf, akka isaan waan isaan irratti ta'u irratti akka isaan hin naaneef isaan akeekkachiisa, isaan gorsa. Dhiphinni guddaan itti dhufuuf jira. Gidiraa guddaan itti dhufuuf jira. Biyya lafaatiin jibbamuuf jiru. Dhiphinaaf gidiraa itti dhufuuf jiru kanaan akka isaan hin naaneef, akka isaan amantii isaanii gad hin dhiisneef, akka isaan hariiroo kaleessaa qabaachaa turan gad hin dhiisneef iyyuu irra deebi'ee isaanitti dubbata. Gaddi keessan jedhaan, gaddi keessan gammachuutti geeddarama jedhaan. Yeroon isaan biraa deemee isa booddee jajjabeessaan inni ta'e hafuurri qulqulluun isaaniif dhufu isaan gadda isaanii kaleessaa dagatanii gammachuutti akka isaanii geeddaramu inni beeka. Kanaaf isin dhiisee deemuufan jira jedhaan. Isaanii waa'ee inni isin dhiisee deemuufan jira jedhu kan dhossaa isaa hin beekan. Inni dhossaa isaa beeka. Waa'ee dhuma isaa itti himaa jira. Isaan garuu waa'ee deemsa isaa yaadu. Eessa dhaqaa? Destiniin isaa eessaa? Yoom dhufaa? Maaliif dhaqaa? Gaaffiin kun duuka buutota keessa sammuu isaanii keessa jira. Amma isaanii wajjin jirutti waa'ee deemsa isaatii tokkollee waan itti hin qabu. Galgala gaafa isaanitti adda ba'uuf jiruyyuu akka deemu isaanitti dubbate. Egaa waa'ee deemsa isaatii kuni dhoksaan isaa inni guddaan akka du'atti dabarsamee kennamu inni beeka ture, isaanitti garuu hin dubbanne. Deemsi isaa kun immoo isaaniif faayidaa akka qabu isaanitti dubbata. Deemsi amma du'atti geeddara. Duuti isaa akka isaaniif faayidaa qabu isaanitti dubbata. Kanaaf maal jedhaan? Yoo nan deeme isinii wayyaa. Yoo nan itti deeme inni jajjabeessaa ta'e inni isaan isiniif dubbatu isiniif dhufaa ittiin jedha. Inni isaaniif dubbatu kun hafuura qulqulluudha. Hafuura qulqulluutu iyyuu isaaniif dubbata, isaaniif falma. Yeroo Yesuus isaanii wajjin jiraachaa ture, Yesuus gidduu isaanii
tokkotti deddeebi'aa ture. Amma garuu hafuurri qulqulluun iddoo tokkotti iddoo hundumatti argamuu kan danda'u isaaniif dhufuuf jira. Inni isaaniif dhufu kun immoo isaaniin akka jajjabeessu, isaaniin akka dhaabu itti dubbata. Kanaaf yoo deebisinii wayyaa jedhaan. Yesuus Kiristoos utuu hin dura sodaa baay'ee qabu turani, dhiphina baay'ee qabu turani. Amma garuu erga Yesuus du'aa ka'ee ija jabaachuu jalqaban, sodaan isaanii hundumtuu irraa godaane. Sababiin isaa hafuurri qulqulluun keessa isaanii buufatee gaggeessuutti ka'eera sababii ta'eef. Egaa guyyoota muraasaaf hin gadditu ittiin jedhe. Guyyoota muraasaaf hin boossu, hin wawwaattu ittiin jedhe. Guyyaan muraasi kun yeroo inni du'atti dabarsamee kenname amma inni du'aa ka'utti isa jirudha. Isaan kana gidduutti biyyi lafaa du'uu Yesuusitti hin gammaddi, isin garuu hin gadditu jedhaan. Biyyi lafaa du'uu Yesuusitti hin gammaddi, duuka buutan michuu kan ta'an isaan garuu gaddu. Alachuu Yesuusitti immoo isaantu gammada. Alachuu Yesuusitti anaaf isiniyyuu gammada. Du'aa ka'uu Yesuusitti kan gammadu anaaf isin biyya lafaa miti. Egaa kanaaf Yesuus akkas isaaniin jedhe, gaddi keessan gammachuutti geeddaramuuf jira. Boo'icha booddee gammachuutu jira. Dhiphina booddee gammachuutu jira. Sodaa booddee jajabina jira. Hirruu booddee guutuutu jira. Duwwaa booddee guutuutu jira. Yoo gaafa Yesuus argamu, galgala kana Yesuus dhimma keenya irratti argamu. Yesuus dhimma keenya irratti argamu. Duuti Yesuus gadda isaanitti fideera. Du'aa ka'uu Yesuus garuu gammachuu isaanii fideera. Du'aa ka'uu Yesuusiin har'a geenye maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Gammachuun keenya kan eegame du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin. Du'a isaatti gaddaniiru. Gammachuu isaatti garuu du'aa ka'uu isaatti garuu gammachuun ta'eeraaf. Gadda isaanii kuni, gaddi isaan gaddan kuni kan inni itti fakkeeffame akka dubartiin yeroo da'uuf jettu ciniinfattuutti fakkeeffame. Haala yeroo ciniinsuu jirutti fakkeeffama. Macaafa qulqulluun akkas jedheetu dubbata. Dubartiin yeroo da'uuf jettu akkuma ciniinfattu, akkuma dhiphattu. Gaafa deessee mucaa ishee isa deessi ijaan argitu immoo dhiphina ishee akkuma dagattu, isinis akkanumayyuu dhiphina keessan dagattu ittiin jedhaan. Dhiphina keessan akkasuma dagattu. Isa kaleessatti ilkaan boobsan, isa kaleessatti wawwaattan akkasuma dagattu ittiin jedhaan. Kaleessa boobsu bor gammachuudhaaf jirtu ittiin jedhaan. Du'aa ka'uu Yesuus gadda isaanitti fideera. Duuti Yesuus gadda isaanitti fideera. Du'aa ka'uun Yesuus immoo isaaniif gammachuu dabalataatti fideera. Gammachuun inni fideef inni guddaan hafuura qulqulluu fudhataniiru. Hafuura qulqulluu isaan fudhatan kuni kan bara baraan isaaniif wajjin jiraatudha. Akkasumas gammachuun isaan fudhatan kun gammachuu biyyi lafaa jalaa fudhachuu hin dandeenye iyyuu isaaniif fide. Har'a galgala gadda keenya kan nu ittiin irraanfannu, gadda keenya keessatti kan nu jajjabeessu, gaddi keenya deebi'ee kan inni ittiin haara'u, wanti nu ittiin hirruu qabna jennu kan inni ittiin haara'u, duuka buutota gooftaa Yesuusiin du'uun gooftaa isaan gaddisiisee du'aa ka'uun isaa immoo gammachuu akka isaanii kenne. Har'a jireenya keenya keessatti waan ittiin gaddine akkamitti iyyuu deebisnee ittiin yaadatamna.
سجلوا إرقام كل قدام deebi'anii yaadatamu namni jireenya isaa keessatti deebi'ee yaadatamutti hin gammada waan sila dagate yeroo argatu waan irraanfate yeroo yaadatu waan jalaa bade yeroo argatu waan isa rakkise keessaa yeroo ba'u namni hin gammada galgala kana waaqayyo deebi'anii yaadatamuu nuuf haa godhu waggaa kana waaqayyo deebi'een saba koo yaadadha kan jedhu ergaa kenne deebi'anii yaadatamu maaliin yaadatamna jireenyi namaa bifa isaa adda adda ta'a malee gaaffii qaba jireenya gaaffii qabuuf deebii kan kennu waaqayyo isa jiraataa duwwaa jireenya gaaffii qabuuf jireenya qodaan guutame jireenya ba'aa qabuuf jireenya wantootaan golboobame furmaata kennuu kan danda'u waaqayyo waaqa jiraataa duwwaa deebi'anii yaadatamuun galgala kana nuuf haa ta'u deebinee yaadatamuun waaqayyo biraa galgala kana nuuf haa ta'u deebi'ee yaadatamuu siif haa ta'u irratti nama cina keessa jirtutti himaa deebi'amee yaadatamuu waan nu gaddisiisu baay'ee qabna waan akka duuka moototaa nu boossisu baay'ee qabna waan irruu nutti ta'u qabna waan yeroo yaadamu nagaa raawwatu qabna waan yeroo nutti dubbatamu jireenya keenya keessatti nagaa raawwatu baay'ee qabna yoo baasnee boo'uu keenya namni nurraa arguu dhabaillee keessi keenya gaaffii qaba keessi nama hundumaa bifa isaatu adda adda malee gaaffii qaba waaqayyo isa kana deebisee nuuf haare egaa isa kanaaf ergaa koo guutummaatti naaf dabarsanii isa kanan yaade Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 38 irra kan jiru ta'a kutaa kana bifa garaagaraatiin lallabamtaniittu namatti jajjabeessitaniittu har'a garuu waaqayyo bifa addaatiin immoo sagalee kana isiniif kenna kutaan kun waa'ee du'uu Al'aazaar kan agarsiisudha Martaan Iyesuus Al'aazaar du'aa kaasuudhaaf gara awwaalaa yeroo deemu argitee nama macaafa qulqulluun lafa duuti jiru namni dhaquun jaallatu lafa awwaalaa rakkina sababii ta'eef malee namni dhaquun jaallatu har'a biyya lolli keessa jiru dhaqaa itti jedhanii namni dhaquu jaallatu hin jiru Iyesuus Kiristoos garuu lafa namni jaalladha sana lafa namni dhaquudhaaf sodaatu sanatti iyyuu adeeme lafa awwaalaa yeroo inni dhaqu obboleettiin Al'aazaar Maartaan yeroo argite waa'ee obboleessa isheetiif himte Al'aazaar erga du'e guyyaa 4 ta'eera Iyesuus waa'ee guyyaa waan ishee gaafate hin qabu amala obboleettummaatitti dhaga'ame gadda iseetitti dhaga'ameetiyyuu kana dubbatte obboleettiin isaa isaan dura itoo ati jiraatte mucaan jaallannu obboleessi jaallannu hunduu ture kan jedhu ergaa dabarsiteetti Maariyaam har'a garuu Maartaan guyyaa 4 ta'eera erga maal ta'e erga du'ee awwaalame Iyesuus Kiristoos amantii dhabuu Maartaa ilaalee Maartaa himate waa'ee du'aa ka'umsi itti dubbachaa jira miti amantii dhabuu Maartaa ilaalee Maartaa himate duuka buutataanii ulfina waaqayyoo arguu akka jiranii kanaan duratti meera Maartaattis akkasuma ulfina waaqayyoo arguuf akka jirtu itti meera yoo amante asirratti wanti nu hubannu Maartaan ulfina waaqayyoo ta'uuf jiru kana kan isheen argitu yoo amante duwwaadha har'a galgala waaqayyo dhimma kee gidduu kan dhitu yoo humna waaqayyootti amanuu
dandeenya duwwaa jarana yoo humna waaqayyo amanuu dandeenya duwwaa beekuu keenya duwwaa gaafiti maartaani Yesus Kristos ilma waaqayyo akka ta'e beekti wanta inni kadhate akka waaqayyo isaaf deebisu beekti garuu hirrina ishee tokko arge yoo amante ulfina waaqayyo arguuf jirta haleluuyaa saba waaqayyo yoo amanne wanti waaqayyo jireenya keenya keessatti hin geeddarre nama amantiin qabne dinqii godhametti gammada nama amantiin qabne dinqii godhametti gammada nama amantii qabu immoo kaayyoo dinqii godhamee keessatti ulfina waaqayyoo arga har'a dinqii waaqayyoo isinitti muumiti kaayyoo dinqii waaqayyoo jireenya keessatti godheessu waaqayyoon ittiin galateeffattanii isinitti muufaddaniti nama amantiin qabne yoo inni du'aa ka'uuma isaa gammadeetiyyuu deemu inni amantii qabu garuu inni du'aa ka'e kun ulfinni waaqayyoo akkamitti keessa darbe jedheetiyyuu waaqayyoon galateeffata warra waaqayyoon galateeffannu waaqayyoon waaqa egaa gaaffii maartaa waaqayyo deebisuuf akka jiru beeka Alaazaariin akka du'aa kaasuuf jiru waaqayyo beeka gooftaan Yesuus gaaffiinsaa ituu deebiin argatin abbaasaa galateeffate ituu hiphoon keessanii kamiin galateeffattanii beektu nuyi kan beeknu erga nuu hiikame booddee galateeffachuu har'a garuu ituu nuun hiikamiinis galateeffachuutti waaqayyo nu haa guddisu ituu wanti inni galate deebiin argatin iyyuu abbaasaa galateeffate kanaaf akkas jedhe yaa abbaa ana dhaga'uu keetiif sin galateeffadha jedhe Alaazaariin kaan ilaa jiran yaa abbaa ana dhaga'uu keetiif sin galateeffadha jedhe har'a hiphoo keetti ituu waaqayyoo hin beekin waan sirratti ta'u hin jiru waaqayyoon galateeffadhu waaqayyo waan hiiku qaba waaqayyo waan hiiku qaba soomaaf sagada galtes dhiistes abboonni raajii sitti dubbatanii dhiisanis yeroo waaqayyotti waaqayyo dhimma kee gidduu kana ammayyuu gara du'aa ka'uu Alaazaaritti hin dhabne Yesus Kiristoos ergaa kana dabarsaa jira namoonni immoo dhufanii jajjabeessuudhaaf baay'een Maartaa Maariyaamitti maramanii naanna'anii jiru Maartaa Maariyaamiin jajjabeessuudhaaf fagoodhaaf dhiyoodhaaf namni baay'ee dhufeera Yesus Kristos ammas isaan gidduutti dhaabbateetiyyuu waa'ee du'aa ka'uu Alaazaariin waaqayyoon galateeffata maaliif galateeffata humna waaqayyoo akka isaan arganiif humna waaqayyoo akka dhaga'aniif galatatiif fuula kee waaqayyoo duratti dhiyeessitu namni akka humna waaqayyoo arguufi balbala ta'a humna waaqayyoo sirratti argaa jira namni waaqayyo warra humna waaqayyoo mul'isu nu haa godhu bantiin waaqaan irratti banamee warra humna waaqayyoo mul'isu waaqayyo nu haa godhu humni waaqayyoo akka inni mul'atu sababa ta'an wantoonni kan biraa dinqii yeroo godhan
galateeffate abbaa isaa galateeffate abbaa isaa galateeffate abbaa isaa galateeffate. Egaa gaaffii Maartaa deebii argateera, gaaffii Maariyaam deebii argateera. Amma piroosesii du'aa qabutu ta'uuf jira. Waaqayyo dhimma keenya du'arraa kaasu. Sana booddee gooftaa Yesuus akka jedhe holqa boollicharraa dhagichatti banaa jedhe. Dhagichatti fuudhaa jedhe. Dhagaani waan jireenya hin qabnetti fakkeeffama. Waan jireenya hin qabnetti fakkeeffama. Akkasuma immoo bu'uura waan gaariitti fakkeeffama. Macaafa qulqulluu keessatti amantoonni dhagaatti fakkeeffamaniiru. Ergaa kootiif kan ta'u garuu waan jireenya hin qabnetti isa fakkeeffamuun iyyuu dubbadha. Waan jireenya hin qabne, waan baafe, waan yeroo yaadannu mataa nu rukkubu, waan yeroo yaadannu hirruu ta'e nutti mul'atu, waan firaddoo himanne furmaata hin arganne ilmi Waaqayyoo Iyyesuus deebi'ee deebiitti kenna. Alaazaar akka seeraatti awwaalameera. Dhagaan itti ta'eera. Holqi boollichaa dhagaadhaan cufameera. Holqa boollichaa banuu ni danda'u. Harki Waaqayyoo dhufeera. Harki Waaqayyoo dhufeera. Dhagichatti fuudhaa kan yeroo ajaji dhufeera. Waaqayyo baasitti akkasitti ta'e irratti ajaja siif baasu. Waaqayyo waan ba'aa nurratti ta'e irratti ajaja baasu. Waan ba'aa bara lakkaaye, ba'aa guyyoota lakkaaye, ba'aa dhaloota lakkaaye Waaqayyo ajaja nuuf baasu. Waaqayyo ajaja nuuf baasu. Waaqayyo ajaja nuuf baasu. Saba Waaqayyo ajaja nuuf baasu. Dhagaa. Abboonni inni lammaffaa baruuf jira. Sina dhagaa ittiin fuudhaa kan jedhuti yoo ajaji darbe. Amma immoo Alaazaar achi as bahi kan jedhu ajaji darbe. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Inni du'e jireenya argachuuf jira. Inni awwaalame jireenyatti gochuuf jira. Achi as bahi. Har'aa baanatti ta'e kan jettan waan meeqa qabattanii jirtu mana keessatti. Bultiin koo baanatti ta'e, tajaajilli koo baanatti ta'e, deddeebiin koo baanatti ta'e, waaqeffannaan koo baanatti ta'e. Baa jireenya mi'aan qabni hin jiraadha. Jettan jirtu Waaqayyo deebi'amee yaadatamuu dhufa. Deebi'amee yaadatamuu dhufa. Yeroo deebi'amee yaadatamuun ta'u gaddi kaleessaa gammachuutti geeddarama. Maartaaf Maariyaam kaleessan gaddu turanii. Duuka buutonni gooftaa Yesuus kaleessan gaddu turanii. Amma gammachuutti geeddarameera. Har'a Waaqayyo waan kaleessaaf eeggaddatti gaddidetti maqaa Yesuusiin gammachuutti siif adeemsisa. Waaqayyo gochuu hin danda'a. Waaqayyo gochuu hin danda'a. Waaqayyo gochuu hin danda'a. Deebi'amee yaadatamuun inni jalqabaa waan ba'anitti ta'eetii nurraa fuudhama. Inni lammaffaa hidhaa keenyatti hiikama. Hidhaa keenyatti hiikama. Akka sirnaa Yihuudootaatti namni yeroo du'u namni isaa erga dhiqamee booddee zayitiin itti dibamee carqiidhaan marameetiyyuu awwaalama. Kuni akkuma aadaa biyya
danda'a. Sirni kun kan ta'u nama dhiyoo ta'eetiyyuu raawwatama. Fira dhiyoo ta'eetiyyuu sirna kana raawwata. Nama ormaa nama fagoo miti. Nama dhiyoo fira dhiyoo ta'eetiyyuu sirna kana raawwata. Sirna maalii? Sirna kafaluu kana kan raawwatu fira dhiyoo ta'e. Sinitti dubbadheera akka aadaa biyya biyyaan adda ta'uu danda'a. Akka seera Ayhuudotaatti garuu jalqaba namni isaan dhiqamaa, zayitiin itti dibamaa, isa booddee jalqiidhaan kafalameetiyyuu awwaala. Tu jalqiidhaan hin kafalamin harki isaa miilli isaa lamman hin hidhamu. Amma gaa jireenya Alaazaar kana keessatti Waaqayyo bifa dinqisiisaadhaan hojjeta. Silaa kai kan jedhutti ta'e. Sila waa'ee ka'uusaati. Amma immoo waa'ee waan Alaazaar irraa hiikamutu jira. Alaazaar harki isaa lamman, miilli isaa lamman uffataan marameera. Fuulli isaa wayyaadhaan marameera. Harki isaa lamman, miilli isaa lamman, fuulli isaa hidhameera, marameera. Ajajni sadaffaan gaafa ba'ee jedhu irraa hiikaatii gadhiisaa halaqu ittiin jedhe. Namni hidhaansaa hiikame hin socho'a, hin deema. Halaqu jechuun adeemu jechuun. Namni hidhaansaa irraa hiikame deemuu danda'a. Namni hidhaansaa irraa hiikame golgaan irraa ka'e arguu danda'a. Amma Alaazaar halaqu gadhiisaa kan jiru ajaji bahe. Har'a galgala jireenyi kootu hidhaa hidhameetu jira warra jettaniif. Jireenyi koo hidhaa keessa jira. Deemuu dadhabe, socho'uu dadhabe. Deemuu dadhabe, socho'uu dadhabe. Harki na hidhameera, miilli na hidhameera. Warra jettaniif Waaqayyo deebi'ee yaadatamu isiniif fidaa jira. Waaqayyo maqaa Yesuusiin ulfina isaatiin isiniif argamu. Harki Waaqayyoo isiniif diriiru. Iji Waaqayyoo isiniif diriiru. Waaqayyo kana kan inni godhu sababii nu barbaanne qofaadhaaf miti. Ulfina isaa nurraa mul'isuuf sababii barbaadu jireenya keenya keessatti waan dinqii hojjeta. Waa'ee dinqii hojjechuu kana baay'ee keenya bara baay'ee sababii lallabamneef dinqiin jireenya keenya irratti hin ta'a jennee hin eegnu. Jaran jireenya guyyaa guyyaatti jiraannutti dinqiin Waaqayyoon wajjiniin jira. Jireenyuma guyyaa guyyaatti jiraannutti ituu gaggeessaa Waaqayyoon jiraanne, ituu dinqiin Waaqayyoon jiraanne warra baanee gallu miti. Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Egaa Maariyaam Maartaan dinqiin akkasii kanaan dura ta'ee hin argine. Wanta akkasii ta'ee jireenya isaanii keessatti hin argine. Har'a Waaqayyo wanta kanaan dura shaakaltee gochuu Waaqayyoon danda'a. Ija jabaadheen sitti dubbadha. Waan kanaan dura hin taane, waan kanaan dura hin herreegamne Waaqayyo gochuu hin danda'a. Akkamitti hojjeta Waaqayyo? Isa eenyuyyuu hin beeku. Waaqayyo garuu hojjeta. Baanatti ta'e waan jettan Waaqayyo hojjechuu danda'a. Hidhaanatti ta'e waan jettan Waaqayyo hiikuu danda'a. Inni knee yoo ta'e maaliif waaqeffannare? Hin deebisu yoo ta'e maaliif waaqeffannare? Yeroo inni itti deebisitu iyyuu yeroo keenyatti miti, yeroo isaatti. Yeroo isaatti Waaqayyo waan hiikuu qaba. Ilaa dhimmi koo hidhameera warra jettaniif
waa'ee koo hidhameera warra jettanii Waaqayyo waan hiiku tokkoon sitti dhufaa jira. Akkamitti hiikama hin beeku san garuu Waaqayyo waan hiiku tokkoon sitti dhufaa jira. Waaqayyo hiikee gammachuudhaan dhufaa qaba. Inni sadaffaan yeroo yaadatamu inni jalqabaa hidhaatu inni jalqaba waan itti ulfaate nurraa fuudhama jenneerraa inni lammataa hidhaa hiikama jenneerraa inni sadaffaa waan nuu ta'e namaa fi fayyina ta'a. Amantoonni akkasumatti dhuga baatuu dinqii Yesuus Kiristoos akkasumatti dubbannes dubbachuu dhabaannes akkasumatti jiraachuun keenya amantoota ta'uun keenya iyyuu dinqii Yesuus Kiristoos warra mul'isnuudha. Ayhuudota Maariyaamiif Maartaa jajjabeessuu dhufan keessaa irri caalaan isaanii dinqii Kiristoos godhe kanaanii gammadanii Kiristoosiin akka fayyisaa lubbuu isaaniitti fudhatanii waan Waaqayyo sii godhuun inni kaan fayyisa kaaniif fayyinan ta'a. Waan Waaqayyo nuu godhuun inni kaan nurratti argeeti iyyuu fayyinaaf ta'a. Diinatti boo'icha ta'a. Michuutti immoo gammachuu ta'a. Warri Kiristoositti amananii Kiristoosin fudhatanii dinqii Yesuus godhe kana arganii warri immoo amanuu didanii lapheen isaanii jabaatee jira. Namni tokko dinqii argees dhaga'ees lapheen isaa ajoodaa majii warri lapheen isaanii majii ta'e jira. Lapheen isaanii kan waa hin fudhanne isaan kuni maree taa'aniidha waliin dubbii Waaqayyoo yaa'ii taa'anii waa'ee maalii waa'ee dinqii hojjetame mari'achuudhaaf ta'ani. Kanaaf maal godhan waa'ee waan iddoo sanatti ta'e Fariisotatti himuu jalqaban. Fariisonni immoo diina Yesuus Kiristoos himuutti ka'an maal wayya yoo maal goone wayya jedhanii yaada wal geeddaruu jalqaban. Yaada wal geeddaruu jalqaban yoo maal goone wayya namni kun akka kanaan yoo ta'e saba durkaa fudhachuuf jira maal wayya namichuma dinqii godhe kanaaf ajjeesuu qabna waliin jedhan. Dinqiin Waaqayyoo jireenya kee irratti gaafa ta'u inni kaan waa'ee keetiif wal ga'ii ta'a yaa'ii ta'a. Nama tokko beektanii waa'ee namaa dubbachuudhaan eebbifamaa waa'ee namaa waa'ee wayyaa abbaan uffatee waa'ee nyaata isaa waa'ee jireenya isaa waa'ee deddeebii isaa waa'ee oolmaa isaa isa kanatti Waaqayyoon gammadu argamuun Waaqayyoo jireenya kee gaafa geeddaru diinatatti wal ga'ii teessisu Waaqayyoon hojjettee wal ga'ii teessisu. Ameen jedha. Waaqayyo isinii hojjettee wal ga'ii teessisu. Waaqayyo dhimma keenya hojjettee wal ga'ii teessisu. Egaa Ayhuudonni warri kaanii fayyanii jiru dinqii hojjetame. Warri kaan immoo fayyinuma sanan simanne Yesuus isa dinqii godhe kana humna Waaqayyoo kanaan falmuutti ka'an. Takka namni waanuma lafa san nyaannoo galanni Waaqayyoo kana lafa san namni lafa san nyaannoo ofuma madaa Waaqayyo jireenya keetti dinqii godhee wal ga'ee teessisu diinota keenya. Hafuura Waaqayyootu dubbadhu naan jennaan isinitti dubbadha isinitti jabaachuu danda'a. Waaqayyo dhimma
gidduu galeessiif hojjetee diinota keenya ayyateessisu. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Egaa hin milkoofneef malee Yesuus Kiristoosiin ajjeesuudhaaf yaalii godhani. Hin milkoofneef garuu. Egaa deebinee yaadatamuu Waaqayyo nuuf godhu jireenya keenya keessatti ba'aa isa nurraa ta'e fuudha yoo ta'e, hidhaa isa ta'e nuufii ka'e erga ta'e, jireenya keenya isa kaaniif fayyinaaf taasisa erga ta'e, ga'e koo ga'e keessanii humna Waaqayyoo sana qabanuu duwwaadha. Maartaatti kan jedhame kanuma. Ina manta yoo ta'e ulfina Waaqayyoo arguuf jirta. Deebi'amee yaadatamuun barbaadde yoo ta'e saba Waaqayyoo humnaaf ulfina Waaqayyoo isatti waamamte sana amanadhu, isatti cichi, inni dhimma keetiif gidduu gala hin kadhatu. Waldaa Kiristaanaa saba Waaqayyoo deebi'ee yaadatamuu barbaada. Jireenyi koo deebi'ee akka yaadatamuun barbaada. Wanti baanatti ta'e akka hiikamuun barbaada. Wanti hidhaanatti ta'e akka hiikamuun barbaada. Jireenya kootti akka Waaqayyo akka bifatti godhuun barbaada. Jireenya ni jiraadhu, jireenya mi'aan qabne ta'eera. Deebi'ee yaadatamuun galgala kana maqaa Yesuusiin uffata. Deebi'ee yaadatamuun kaleessa gadda ture har'a garuu gammachuutu ta'uuf ta'e. Kaleessa bu'anii Maartaaniif Maariyaam mucaa obboleessa isaanii isa jaallatan biraa qabanii. Duuka buutonni Gooftaa Yesuus kaleessa inni isaan jaallatan isaan duukaa bu'anii isaanitti adda sababii ta'eef hin gaddanii hin bo'anii hin wawwaatanii. Har'a garuu isaaniif gammachuun ta'eera. Maartaaniif Maariyaam obboleessa isaanii isa jaallatan dhabaniiru, guyyaa 4 ta'aniiru, gadda ta'aniiru. Firri fagoof dhiyoon dhufee jajjabeesseera. Deebi'ee yaadatamuu inni isaaniif godhe Waaqayyo har'as dhimma kee irratti deebi'ee yaadatamuu nuuf haa taasisu. Har'as dhimma keenya irratti waan ba'aa nutti ta'e, waan dhiphoo nutti ta'e, waan nuyi sochuu jalaa socho'uu danda'amne, waan fuulduratti adeemsisuu nu dhowwu irratti Waaqayyo waaqummaa isaa nuuf haa mul'isu. Hin kadhannaa kanaa baa'u jedhaa keessa keessa isaa irratti kadhanna.